sidaat yoo qasirri ilaaltu taate dhugaan siin jaan dhibbarraa dhibba keessaa siimiitiin jiraan akka tasaa gaafaas garagaltee ishee agarti gurra wakkoo kana qabdee alas buusti bari akkas taatu wal qunnamtiin riqicha keenyaa uumamee nan jeeqa hin jedhu Sabi, kamu sila ala katabutan dayuan. Dua mal dong barwade. Malin biya kalubun dia, kay figi, cay iti marami na anjat yo. Kam ni no wewer. Marami lali ka. Pinagkakari si Tati yan ako din mo. Ture. Pansin siya. Referensa si Harmesi ka na. Akas mas taba. Akka na siya eh. Taba si guda ka na. Akka mato natin insurance igal chaf. Mare. Isheen mogurra kita wakkuu kana inshuraansii galchitika. Akka diishaatti oduulee garagaraa irraa hordoftii naan jedhe. Laaltanii habaaboo rifeensa mataa isheerraa mul'atu suni maalinni? Waaw! You two, get out. Tunefisini kennuudhaaf adda abbaan kun hin dhalchine. Ajaiba. Akka abbaa ishee bareeddi. Mataa ishee ilaallan eegee farda. Xiyyoo ija isheetti kan yoo ilaalan urjiima birraa fakkaata. Maal abbaasaat hatii na laala. Ichi koomoo ija isaarra buunaan leeyya'e. Hin sodaatin dhiira sodaatuun jaalladhuwan. Akkam abbaasaa miidhagaa garuu. Ishee malees jechuun kun naaf onaadha.
ishee malee jiraachuu hin danda'u. Leonardo da Vinci lubbuun jiraatii utuu ishee argeera ta'e suuraa Moonaaliisaa isheen jijjiiruuf akka dirqamu shakkii tokko hin qabu. Innan sodaadhaa karoo bagannaa duumessaa inaa dhufe kaakunu. Isheen isatti na ilaalti. Ni jaallattee? Nan jaallatin hin hafne. Eenyu abbaa isaatu gaarreen gidduu keenya jiru kana cabsa gaa? Yookaan ammoo caalmaatti miidhaga. Teenet laaqanni geera. Deemnuuri deeyye. Cimina seenaa keetii marayyuu dhaga'eera. Yuunivarsiitiin keenya kun isa kanas caasaasaa keessa galfateera otoo ta'e cimina isa kanaanis BA lamaan mooraa kana eebbifama. Dhimma isaallee yoo ilaalu gama kootiin kan raawwatu otoo hin taane gara keetiin otoo raawwatee irra salphata jedheetiin yaada. Mucayyoo deemtuu siviil injiinaringii baratu sana ni beektaa? Eeyyee nan beeka. Garuu walitti dhufeenya qabnaa osoo hin taane maqaa ishee qofa jechuu kooti. Eenyu maqaan ishee? Maqaan ishee Feenat jedhamti. Jaalalleen ishee iyyuu doormi keenyadha. Ashoo fayyaa ta'e. An garuu kan hin barbaadu ishee osoo hin taane hiriyaa ishee. Isheen immoo Handarii jedhamti. Akkam ati ishee wajjin walitti dhufeenya qabda? Walitti dhufeenya ishee waliin hin qabu. Tasuma hin qabu. Garuu barsiisa mucattii hundumtu akka ishiitti dursitee isheetti ishee barbaadu. Asheenni dursitee asheettee qamalee afaan buuti akkuma jedhame sana. Asirratti kan nama ajaa'ibu asheenni tokko qofa yeroo taatu Qamaleewwan immoo baay'achuu jarree miti. Hummaan rakkoo qaba. Qamaleen inni goodoo osoo jiru qamaleewwan nyaatu jechuudha. Kanaaf qamaleewwan isa boodoo osoo hin dursin ati naaf cimuu qabda. Ati ishee qabdee harka koo keessa galchinaan mindaasaa dachaan akkasiif kaffalamu gara namaan si hubachiisuun barbaada. Eenyu jarreen ishee hordofan addaan baafatti jira beektaa? eeyyee fagoo osoo hin deemin iyyuu na waliin kan doormi kiyya na waliin jiraatu ni jira. Eenyu? Barataa Nadhii jedhamudha. Ni beektaa? Gurbaa diimaa qallaa sanaa? Eeyyee isadha. Garuu amma irraatti gaafachuu sodaatee garaa ciniinna ajjeesaa jira. Akkam yoo laaltu tolee waan jettuuf sitti fakkaata? Jechuun danaa qabaa gurbaan? Gurbaan baay'ee daran waan miidhaguuf rifeensi isaa luuccaa rifeensa handoota fakkaata. Fuulli isaa diimaa, hidhiin isaa gararraa haphii goodaan furdaa. Kana gidduudha ilkaan toora boqqolloo fakkaatu yeroo inni gadi baasu abeejee jargu. Kana biratti immoo amalli isaa aannan jedhe. Akkas taanaan egaa osoo inni nan salphisin ati naaf jabaachuudha qaba. Ammoo osoo inni gingilchaadhaan bishaan waraabu ati naaf dursi. Citiin immoo daran eeggamuudha qaba. Mindaansaa dachaan akkasiif kafalamu si hubachiisee hin jira. Ergama kana galmaan gahuutu sirraa eeggamu. Harka keessa kana bishaan kubbaayyaa meeqatu sirraa baasa? Kubbaayyaa shan. Suuta jedhi. Isuma abboomu malee anan abboomtu. Handari maal godhachaa jirta ati riyyaa koo maraachite? Gurmuu naaf wanti hundinuu haaraadha bari. Ani garuu har'a keessumaa laayibiraarii keessa taalli inni ta'e
rifunsa ambe kwa kanti garane nyaate garu sanatti mundandau dara walle ye fama wan dhufe la kana nyaatu yunatti fakkaatu nama dhibdu sinimmo jaalala yoo ta'e na dhiyoo son taane addaamii fi hewaani kan fide kunis immoo har'a kan dhalate miti boru sitti fufuu kan danda'u balleessaa guddaan kan jiru garuu na dhiirra son taane gurmuudha sababni isaayyuu hiriyyaadhama jettetti seeraan gorsuu ni qabda turte na dhiidhaan kanarraan ga'uu ni qabdu turte maaliif wallaaltanii kolfitu kun ikkoo dhuguma gosa dhugaanaa sa'aatii jira jaalala matee isin lamaan waan wal jaalattanii jirtanii fi miti ammaaf homaa isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf nadhiin boru miidhaan barumsa isaarra yoo ga'e dura kan boo garuu gurmuu akka ta'e beeku. Atis feeneeti. Ammaaf na jibbuu dandeessi. Barsiistu isin barbaanne ture. Maaliif na barbaaddan? Isin haasofsiisuu barbaanne. Wanti na haasofsiistan tokko iyyuu hin jiru. Ofii cidha waamamtanii waan dhuftan isinitti fakkaate moo? Mooraan kun bara iddoo bashannanaa miti. Iddoo beekaa fi beekumsa ittiin oomishanidha. Jijjiiramni hunduu jijjiirama miti. Jecha jedhamu isin irratti hin arge. Sadarkaa lakkaa'uudhaafis taanaane dhagaanis iddoo kaleessaati. Miilaanis haa ta'u qilleensaan iddoo isaa giddiruu fi jijjiiruu danda'a. Barsiistu balleessineerra. Balleessaa keenyattis daran gaabbineerra dhiifama nuu godha. Namni dogongorra hin jiru barsiistu. Garuu inni guddaan dogongora ofirra deebiudha. Kanaaf maaloo dhiifama nuu godha. Balleessaa keessan irraa akka baratani karaa baay'ee salphaa ta'e tokkotu jira. Innis maali yoo jettani koorsii kanarra deebitanii fudhachuu ta'a. Kanaan ala gaaffii keessanii fi deebiin koo homaadha. Maaloo barsiistu maal nu jettan? Maali koo gad rakkoo jira moo? Barsiiftuu rakkootu jira. Maanni rakkoon kee? Maal seeti? Badii isaanii alatti dhiifama si gaafachaa kan jiran. Kan balleesse isaan osoo hin ta'in barsiiftuu anaaf balleesse dhiifama akkanaa gootuun barbaade. Kan kee akkam ta'uu danda'e? Kutaa keessattuu yeroo jedhan kan hin arge isaanidha. Ija konna soba. Ijji heetis dhugaadha hime. Garuutu maal seeti? Hoggaan ana waajoo isaan qoflan hoggaa saniyatis akka isaan agarte malee kan balleesse ana barsiiftuu. Maal jetteedha kanatti kutaa keessatti nama kofalchiste? Maal seete barsiiftuu? Guyyaa sanatti abaaboo diimtuu akka gurra jala kaayyate ture. Sanuma isaan fuudhaniiti nagarsiisan. Anis hoggaasaniin silaaleetiin walleenuu ga'anii virjiniidhaan jechuusiitiin jiran.
Maaltu na sobamu? Dhuguma amma naa bilbiltanii ture. Lubbuun namaa amma libsuu ijaa taatee jechuudha. Seenet tasgabbaa'ii kam? Tasgabbaa'ii hunda saafata. Toleshi maal ta'e? Maal seete? Akka nandarii jaallatee jiru ni beekta. Siifaaraa miti. Jechuun guyyaa gaafanne laayibirarii keessatti otoo ishee ilaalu gufate. Dabalataan immoo mana nyaataa keessatti waxii ofirratti naqee. Yeroo inni uffata ofirratti maakkiyaatoo fakkeesse ijoolleen itti kolfan namni san argine jira. Har'a immoo sababa dhukkuba isaa kan ta'e. Osoo isheen gurbaa seexana sana waliin teessuu argee waan dhibee laphee qabuuf na cinaatii naasuu tasaatiin akka hin taane ta'e. Kun maal rakkoo qabare? Osoo wajjin doormi keessa jirru bilbilee gaaffii ba'ee jira kottu fudhadhu jedheen gaaffii fudhachuun deemettee natti himtee deemte. Kanarratti immoo qabxiin koo baay'ee gadi na jalaa bu'eera jechaa jirti. Kanaafuu yeroo waan akkasitti yaaddu waan qabdu natti fakkaatu. Anis yoo waa'ee isaa yaadadhu jechaayyoonni saayikooloojii jedhan tokkotu keessa ku dhufa. Jecha maali? Jecha foobiyaa jedhu. Kunis sodaa baay'ee cimaa ta'e jechuudha. Naan galle. Gabaabumatti foobiyaa jechuun sodaa baay'ee cimaa ta'e jechuudha. Garuu foobiyaan kun gosa hedduu qaba. Amma fakkeenyan siif dhaggeeffadhu. Waan lafa kanarra jiru keessaa maal sodaattati? Bishaan irra ce'u. Amma yaada gaarii fidde. Sodaa baay'ee cimaan ta'e kun foobiyaa yoommaa jedhamu gosti foobiyaa kanaa immoo haayidrofoobiyaa jedhama. Tole. Erga gankoo kana ta'e kan nadhii immoo foobiyaas kamidhaare? Kaliigeen foobiyaa dhaqa. Sodaa shamarran bareeddurraa namatti dhufu. Kana beekuun nuuf waan tokkodha. Akka? Anutu nan gaafadhaaf. Amma yaada gaarii fidde ka. Garuu tole jechuu isheen beeku. Maaliif toleen jettuu? Qabxiin koo na jalaa gadi bu'eera itti baay'ee waan dhiphachaa jirtuuf sababa galfachuu dandeessee ni yaada. Kun sababa hin ta'u. Sababa miti. Wow. Hello. Kun dhufte. Amma dubbiin faara argate ka. Seenet maal taate? Kiloo gurmuus dhaabbataa jira miti? Natti meenyu dhukkubnaan akka dhuftan. Tasgabbaa'e. Maal ta'e ganama nagaan turre? Ganamallee nagaadha. Amma malaa kana booda kan isa dhukkube. Maal inni dhibeensaa jedharre? Ani kana yaadamoo qormaata fuula koo duraan natti dhufu yaaduu danda'are. Qormaanni kan hunda keenyaa yoo ta'u dhimmi kun immoo kan geeffannadhii qofa. Kanaafuu waan ta'uu qabu taasisigaa dubbiin ulfeessi. Feenet. Anaa waa'ee barumsa koo dhiphachaa jiru gonkumaa akkas naan jetta jedhee sin eegne. Dhiifama amma sammuun ittiin kana yaadu waan hin qabneef. Handaare! Handaare! Si handaare!
amma yoonan si argu waanuma malee konni rabbi saala jijjiiratanii jeenatatti waamamtaa kottu naan jechuu dhufan natti fakkaate. Si addaamin hanee waan irra binuun jannatatti deebisuuf. Dhumte dubbiin sirrii jette. Anammoo waan natti fakkaate ni beektaa? Hin beeku naaf himta. Addaam haaloo isaa baachuuf inni immoo dabareesaa hewaan hin dugungursu. Dhumte dubbiin sirrii jette. Anammoo waan natti fakkaate ni beektaa? Hin beeku naaf himta. Addaam haaloo isaa baachuuf inni immoo dabareesaa hewaan hin dugungursiisuuf waan waame natti fakkaate. Lakki akkasiin asirratti haasaan keenya. Addaamis hewaanis amma guyyaa har'aatti osoo wal barbaadanuu turanii har'a wal argatan kan jedhuun asirratti. Tole amma maaliif na barbaadde? Maaliif seete Andarii? Wanti isaallee siif haaraa natti hin fakkaatu. Barataa keenyaan waan hundayyuu sitti meera. Anis immoo waan ati amma keessa jirtu hundaa dhagaheen baay'ee gaddeera. Isa kanaafis wanta yaade tokkotu jira. Innis semesteera itti aanutti darbuu qofa osoo hin taane qabxii guddaadhaan eebbifamtee mooraa kana akka baatu asirratti waadaa sii galuu barbaade. Barsiisaa gaaffii tokkoon si gaafadha naayya. Siif eeyyameera gaafadhu. Galatoom. Jaalala shamarree tokkoo moo kan uummata biliyoona 80 olii yookaan kan biyya tokkootu siif caala? Maaliif jette? Beekumsa nasi argadhee baheen biyya koo tajaajiluudhaan miti? Eeyyee. Kanaafuu jaalala biyya keerra kan kootu siif caala? Akkamitti? Kanatti qabxii naa kennituuf dubartummaa koo fayyadamuuf malee bu'aa biyyattiitiif miti. Ati kanas dhufteefam ari'amtee galuu osoo hin taane barattee beekumsa argattee biyyattii akka tajaajiltuuf. Kanaafuu ari'amtee galuu hin qabdu. Tole amma maal haa ta'u jettare? Kanan jedhus jedheera. Kanin gochuu qabu immoo gochuuf qophiittan jira. Osoo nama tole siif jedhee waadaa kee kana ni guutta jechuudha? Laa jechuun? Dubartummaa koo? Eeyyeen sirriitti. Amma anarra qormaata kan kufe siin jedha. Isayyuu ati qormaata barattuu keetii kufte. Dubartummaan koo siif hin ta'u. Dubartummaan koo siin gitu. Dubartummaan kee erga namoota lafarraa hin ginne kan jeenata seensisuure. Dhageessa. Kanas diddu kan ati diduu hin dandeenye jiraati. Eegi. Isa naaf hin dhiphatin. Osoo hin dorgomiin hafuurra dorgomanii kufuun akka caalu waan hin beekuuf kun nan dhiphisu. Atis akka bu'aa keetiif kaattu kan biyyattis hin dagatin. Kanan jedhu kanuma. Akkam bultan? Kaayyoon walgahii keenya har'aa tokkoffaan fayyaa, lammaffaan barumsa, sadaffaan immoo isin. Jireenya jechuun filannoowwan jiran keessaa filattanii success ta'uudhaaf qormaata isin eeggatu jechuudha. Doo dabalatee wantoota kamirraa akkasumas amantii abdii kutachuurraa gara amantii godhachuutti yoo tarkaanfattanidha. Abjuu keessan dhugeessu yoo feetan yeroon engaddas miti, kaleessas miti, booris miti, har'a saffisaan ifaajjuu qabdu. Namni bishaan daakaa barsiisan haalumattiin bishaan nama nyaatu nama barsiisa akkuma jedhamu. Haadha seenaa kan taate biyyi keenya addunyaa haala fiigichaa barsiiftee ofii isheetiif akka xiqee loonii booddee qaxxifti. Yommuu kana jedhu ganna darbeef yookaan rooba darbeef mana hin ijaarranii
otoon isaan rooba nu fuuldura dhufaa jiruuf ammas akka nu hin dabarreef jala bultiin meeshaalee ijaarsaa qopheeffachuu qabna. Meeshaaleen ijaarsaa sun immoo nuyiif isin qorannoo dhiigaa mooraa kana keessatti gaggeeffameen baay'een isinitti gadda. Kana gashaan bii keessan isitti gashadha. Kana abdiin bii isinirraa eegu babal'aniin dhukkubicha ilaalchisee yuunivarsiitichi karoora mataasaa waan qopheeffatuuf jijjiirama boor dhufuuf nagaan ittiin nuun haa ga'u jechaa walga'iin keenya har'aa asuma irratti raawwata. Galatooma. Warraji. Maalinni? Galma nyaataati jedhee eegalte galgala. Eenyuun gaa? Dibimmisa keessa balbala mana fincaanii dhaabata. Akka nama gaariitti haasofita. Caccaba. Maal isaa barbaadde? Fuula bukoo goote. Riyaa dhugaa kanan qaban mana kana keessa. Naaf jira. Gabbari, beetta, sheetan. Anuma. Galgalaan dhalu kasaa dhiqachuu qaba. Beetta miti sitti qaafii ishee ni raanfatiin. Akka isaatti sin dhiqatu. Lama dalachuu sin gata. Kenya. Anaaf si qofadhu ga'e. Warri kaan agaboonu. Basso nama rartii basso. Gargaaru. Awwaara ishee godhattu. Beeloon akkana osoo mooraa keessa nu jiru. Makiinaa mooraa teenyaadhaa faa'oo bullee fuutee ala baafti. Karaa irratti xiyyeeffannaa waan goone. Abbaan. Siin qofeeki. Ja'atu sagal sitti fakkaata shi. Garuu sitti murtaa'u. Naaf kennaa jechuu barbaade. Ineekin daakuudha. Siif kennama siif hin kennu. Tortora. Intini Kenya kan kennu Kenya. Nuban galatama. Basso sukkara qabne. Asum sukkara di qabdu ishee gadhiisa. Oh. Narraa bu'aa gooftaa abbaan. Abbaan seenaa bal'aa feera. Ol darbii ta'i. Kana jechuun homaa jechuu miti. Kan uummanni kamiyyuu gochuu danda'udha. Maali isin laajiba qabdu isin? Allaaji abduu isin? Nama jaarraa 21ffaa taatanii shamarree tokko fedhii jaalala gaafachuun sin jaalladhaa siin du'a. Onneen koo si dhaabate siif gaggabaadhanii gaafachuun mataa koo fi nan dhaguba qaban. Kun jaalala maalii ture? Mataa dhukkubbiidha busaadha jedhima. Angaruu wanni ajaa'iba lattu akka nama gaarii afaan qabutti gizi haasoftu. Ati bar mooraa yuunivarsiitii kanaa seenuudhaaf yoo hangam xiqqaate
geejjiba afur fayyadamteeti bar. Aneema. Mana keessanirraa kaatee hanga lagaatti miilaan qaxxaamuruun fayyadamte. Achirraa kaasee hanga riqichaatti immoo gaangeedhaan. Achi kaasee hanga yuunivarsiitii konkolaataan. Walumaa galattuu as dhufuudhaaf geejjiba afur. Kunumti wanni inni fayyadamne yoo jiraate maali? Ayyaara qabu. Sanuu miila isaa harkee. Waa'ee kophee kiyyaaf taanaan birriitiin kophee kana bitee si fayyaa bita. Garuu atumaan maali dhaabatu? Dalagaa tamii atumaan maali? Nadiin ofiisaa fi switch off ta'eetu sirratti daayibert of godhe. Kara qofa seetanii? Kanaan duroo? Kanaan dura? Kanaan dura maal ta'e? Kanaan dura dhukkuba maraatee asitti ambulaansiin dhufteef hookori hin koru. Hookori moo ani hin koru? Maaliif seetan? Argeen beeku baa makiina inni tan beekani beektaa? Tamiila afurii taakkala qii. Sambaraqa. Andubbiin isaa kun hedduu ajaa'iba taati. Yeroo tokko garuu beeksisa qabnaati yoo nurraa callifta. Gidduutti yeroo kolfullee nama bo'oo fakkaata. Beeksisa. Beeksisni kun warreen mooraa kana keessa galu keessattuu warra dormii kanaa irratti xiyyeeffata. Oomishni isin oomishtan waan sammuu teenya bira kutee funyaan keenya miidhaadhaa miira qaama keenyaa miidhaadhaa waan jiruuf jecha akka nurraa xiqqeessitan yookiin taan immoo miila keessan kan oomisha cincaa oomishu kana akka nurraa bakka takka itti gootan yoo danda'ame akka nurraa awwaaltan yookiin taan dhiqattanii akka dormii kana seentan isiniin jaa itti gaafatamaan mooraa kanaa jechuudha. Dhukkuba HIV/AIDSidhaatii fi ajaa cincaa miilaa waliin haa ittifnu. Ofirratti beeksisa baasee har'ammoo Wanni tokko isinitti hima. Haasawa isaa miidhagsuuf osoo hin taane sababii cincaa kophee keetii ammucaa kanaa jecha maal nutti waama gaaf tokko itti mime itti. waraabessi guyyaa tokkicha doormii kana keessa dhufee sassaabee akka nu hin banneen. Hoi. Kanamu. Hoi. Kana. Dhaga'i. Of jalaa baateen beeku shi'eela. Maandaa dhibboo. Dhaga'i. Maalayyaa shurufkaa miilaatiif qabantuu dhiisiiti. Dhalaa mooraa barbaada. Yeroonii fi dhodhokottee deemtuu qaama dhumaa kee arkee waraabessi. Kanatti ifin qisaasu jee oggaasii bira dabru ni irraanfatte. Hello. Yaa boorbii dheeratan. Akkamitti nagaan? Gabbade moo sibbate? Al tokko doormii keessan jira shigaliin bara. Har'a dhalaata mi'aawwata gurguramuu deemti. Dheertuu moo gabaabduu? Diimtuu moo gurraatti? Aboo qoree mooraa teenyaa. Maal taati garuu kan jirtanis? Maaf garuu? Maaf namni wanta akka isarratti hin barbaanne tokko maaf namarraa dalaga? Maaliif ta'a garuu? Dhugaasaati. Hayichi kan dubbate dhugaasaati. Gaafa harka kee keessa burruusni qofti jiru wanti ardii kanarra jiran marti isaaniiyyuu mismaara sitti fakkaataa jedhe. Hin dogongorre. Akka sanaattis amma wanti ati qabdu yoo jiraate arraba kee maayilaan safaramu qofa. Jaarraa 21ffaa bara. Maaliin godhan beekaa? Jaarraa 21ffaa keessa arrabni
Gatiinsaa nyaata dhandhamuu qofa. Yeroon kan sammuuf kan harkaati. Nooni maalan balleessi. Sadhumaan sitti kun. Hundi keessanuu. Gaabbiif eegen booda dhufti jedhama. Gaafa san wal lolanu hundi keenya. Dhaqeen dhufate. Mee waa'ee mucayyoo kanaa maaluma gurraa qabda ofi? Har'a ganama naa bilbiltee dhufuu akka hin dandeenye natti himtee turte. Maal? Har'as moo? Ani ji'a sadi guutuu har'aa boree dhufti jedhee tanan cinqamaatii jira. Har'a safuu isheeti. Tole waan mana keessatti qopheesse kana hoo akkam godha? Guyyaa muraasaa booda barumsa isattaan waan eegalluuf dhufuu hin danda'u jetta. Barumsa ishee addaan kuttaa dhuftuu jettaa. Andari, esa deemti? Ireen mooraa kana keessaa qabu naaf raawwachuu isaan dhageenye mooti. Andari, hireen kee mooraa kana keessaa raawwatee jechuun bar kan addunyaa kanarraa raawwatee jechuun miti. Kanaafuu amma deemuu qabdu, asuma turuu qabdu. Amma waan an barbaadu ni beektaa? Anaa fi ana qofa. Laal Andari, gurmuuf nadhii taanee waan mari'anne qabna. Kanaafuu atasuma turtee barumsa keessatti fufuu qabda. Yaada keessaniif garuu darayyoon isin galateeffadhu. Gama yaada kootiitti yoon ilaalu kun gonkumaa waan ta'uu hin dandeenyedha. Kanaafuu addunyaa dhuunfaa kootiirra jiraachuun qaba. Biiftuun addunyaa kootis ofirratti dhiitee ofirratti baruu qabdi. Amma balbalaatti ol gaggeessite qabda.
Haa egaani jaartii mana bunichaa hojjettuuf waan hin bilbilee jiru jecha yeroo gabaabduu keessa akka bilbiltee naa yaamtu naa himtee jirti. Isin qophaa'aa gaangasu. Ani gama kootiin afoosha qaama ofii gurguranii jiraatan keessa seenuun fedhu. Maal jettee bareeddu? Nuti yuunivarsiitii Haramayaa keessaa yeroo baanee dhufnu maal godhuuf dhufnu si fakkaatee nu jala dhufte. Moo karaa dirreedhaa dhufnu maaltu jira jettee akkasitti akka nama yaadni galee fi nu toltee nu jala dhufta. Maaltu jira jetteeti maallaqa ifa harkaa qabnu taatu eega fitne turree jirra. Yoo mana bunaa seenteen hojjenne tuba nuti wayii muusaa bishaaniin hin jiraannu baradde. Jireenyi inni keetii kun immoo mana bunaatti kiristinnaa ka'ee. Nama fakkaata mana bunaatti kiristinnaa itti dhageeffadhu addeeti. Yeroo gabaabduu keessatti bikki maallaqa gaarraa harkan yoo jiraate mana bunaa qofa. Yoo hangaa yaadaan qaba yoo itti taate yaada kee gabaabaa kagaalal yaada kee gabaabaa kafunyaan irraa hanga afaanii isa yaaddu san nuyi bigaame si dhageeffanna. Handaane ati ammoo hundaafuu sammuu kee amansiisuudha qabda. Anillee yeroo duraa akkuma kee kanaan jechaa ture. Boodarra garuu anis fudhadheetiin jira. Amma nuti balaa guddaa keessa jirra. Carraan nuti qabnu kana malee waan hin jirre jecha homaa godhuu hin dandeenyu. Yaada ammoo kanaa oliin bal'isee isinii kan jettu yoo taate nuti himuu ni dandeessa. Nulachuus dhageeffachaa jirra. Dhimmaan qaama koo gurguree jiraadhuuf hin dhalannes hin dhalatus. Yeroo dubbata waanuma ejjennoo cimaa qabdan se'een isin faana deeme malee miila koo tarkaanfii tokko iyyuu isin faana kaasuun ture. Dhiifama intalti waan bilbiltee jecha. Hello bareedduu dirree maal jette? Ni dhufnaa ni dhufna tole. Unoo gaantaltii haayimaan. Hooyi jirta kaa. Hooyi jirti. Yaa Rabbii khayya nama dheedhii akkamii wajji dhufne sa? Kooket hayyuun shayxaanaa maal akka jettii makaa. Dhagay hayyuun shayxaanaa maal jeni beekta? Yeroo bocha hunda namni sin gargaaru kophaa bochaa. Yeroo qofartummoo addunyaa hundaa si wajji qoflaa. Ispiikara bareedaa irratti fidattee bochee namoota hunda yaamtee sharaanaa dhaabaa magaalaan dirree dhawaa hedduu haadha leetee nama keessummeessiste. Nageenya bishaaraniif.
Ofiin na deemtu. Gara man deema jettee deemte. Maatii koo biraan deema naan jette. Jechuun nuti akka isheen deemtu hin feene. Nadhii fi gurmuu wajjin taanee qarshii maatiin keenya nuuf ergan baasii ishee fi barumsaaf oolchuu yaadnee turre. Osoon fagaatiin asuma dhiitoo teessee akka barattuuf. Garuu isheen hin ta'u kana booda ofiif hin jiraachuu qaban jettee deemte. Garuu isin qaarurra maaliif abbaan isheen dhufan ture? Dhufuun feene. Abbaa ishee dhalchas miti. Abbaan ishee dhalche lubbuudhaan hin jiru. Hin jiru. Handariin dhalatte. Waggaa afuritti. Innis akkuma ishee akkuma manaa ba'etti hafe. Yommuu manaa ba'an sanatti asan deema achan deema isiniin hin jenne? Yeroo sana daldalaa waan tureef darbee darbeetu jubitii deema malee. Shaggarii gara diree du'aatti daldala ture. Osuma kanaan jiru baaburri jira kan qodaa fe'eetu shaggarii diree du'aa otoo dhufaa jiru. Shiftoonni karaatti qabanii erga saamaniin booda daldaltoota lamaa fi abbaa manaa koo ajjeesan. Boodarroo Sanii booda zarreen hiriyoottan isaa lubbuudhaan hafan keessa lameen isaanii reeffa abbaa manaa kiyya naa fidanii dhufan. Egaa kana booda maalan egaa dhala koos dhabee as buutee ishee achi buutee ishee otoo hin argine. Egaa jireenya maalan qabaa? Maalan jiraadha kanaan booda jara koo? Homaa tokkoon taatu yaaddeen. Amman barnoota koo eebbifamee booduwaatti obsaan eegi. Maatii kootiin walan si barsiisa. Yeroo yerootti sin daawwadhaan. Harme waaraa tokkoon siif seenaa na dhaggeeffadhu. Handariin lubbuun jiraannaan ni agarta. Gama seeraatiinis ta'e karaa miidiyaatiin barbaanna waan ta'eef homaa tokko sitti hin dhaga'amin. Hin dhiphatin harme. Nutis taanaan si cinaa jirra. Waan tokko yaadda'in. Obsi. Jabaadhu. Handariin nuufis riyaadha. Kanaafuu barbaacha irratti nutis si cinaa jirra. Maraafuu amma gurmuu fi nadhiin siinaa geggeessan. Ani immoo waanan qormaata qabuuf gara mooraatti hin deebi'a. Ijoollee koo anis isin rakkisee maalan godha? Na wajjin rakkattanii rakkoon qabu. maal godha?
Doktor, sirna ibarratti yeroo sila haasaa gootan odeeffannoon qalbeeffadhe tokkotu jira. Innis sirna guddina daddarbina HIV/AIDSiti. Daddarbinni HIV mooraa yuunivarsiitii kana keessa ture parsantii meeqa? Duraan qorannoo gaggeessinirraa akka hubannetti parsantii 30 irra ture. Amma parsantii meeqaatti gadi bu'ee jira? Haala ajaa'iba ta'een yeroo ammaa kana parsantii 10tti gadi bu'ee jira. Hir'ina guddaa kana fiduudhaaf yuunivarsiitichi tooftaan inni fayyadame maali? Barnoota walirraa hin cinne gadi fageenyaan barsiisuu, walitti dhufeenya fi iftoomina barattoota wajjin uumuudhaan dallaa kana keessatti akka argitu bakkaa bakkatti saanduqni ati argitu kun akka saanduqa yaadaa keessa isaa kan jiru kondomiidha. Doktor, caalmatti saanduqa kana immoo bakka bakkatti gochuun barataa kakaasuu yookiin haala mijeessuuf hin ta'u saanduqa kondomii kana iddoo iddootti yoo facaafu. Nuyi kondoma kana bakka bakka kakaa'uu yoo dhiifnes barattoonni dhiisaan jiran ka maal sababni isaa yoo naan jette uumama. Uumama wajjin immoo aangoo uumaa dhaabuu waan hin qabneef uumama wajjin walitti dhufeenya nuyi uumuu dandeenyu kanaaf kan kana fakkaatu. Odeeffannoo nuu kennitaniif galatooma. Fadda.
Sanjira. Hospitaala artii jirra amma. Ani maal taanaan kanas na fidde. Si dhukkubee ture. Daa'ii. Rabbiin keessa jaalata. Keessa kee qulqulluudha. Tanaaf balaatiin ana keessaa kan si baase. Ati waan hundaa usitti namaatas gabba'e. Hinnahin. Ati erga kaleessa lubbuudhaan baate yoomiyyuu waan taatu. Yoo yaadatti kaleessa. Konkolaataan gar malee fiigaa deemu takka. Na biraa si butee muqattachi si baase. Yeroo sana yaadachuun barbaadu. Maaliif anis waan akkasii godhuu hin dandeenye? Lubbumaan na keessa jira malee qalbiin na keessa hin turre. Yeroo sana namni si arge lubbuun ni haftaa namni si hin jiru. Yoo jiraate san maraatadha. Akkasitti osoo jiruuti gurbaata akka rabbii darbee nu fide. Isaatu gara mana yaalaa nu fide. Seenaa ja'a maqaan isaatis ni dhufaas ture bargabbee. Seenaan bakka sana ture yeroo sana. Akka tasaa hojiidhaaf karaa sana osoo darbaa jiruuti. Si akka bufaan maramtee jirtu si arge. Achii kaasee kunuutti mana yaalaatti isaanis nu fide waliin. Haga ammaas ture. Amma bilbilaan dubbisaa hojiitti gabbeete. An kana naman. Wayyootee tinaan injii malee. Hingatu. Akkam amma? Wayyoote haa jajjabaadde. Akkam? Seenaan hin jaa'u. Tole tole. Gammachuun gammachuu walii tantana caaltu ni jirti bira. Teessanis akkuma xiyyaa haa ta'u keessan abdiidhaan qaba. Hundaafuu ati wanni sirraa eegamu asumarraa fayyitee ba'uudha. Ta'eewwan ta'an hunda yuuriyaan tokko tokko natti himteetti. Waaqayyo miidhaa kana naaf fide sinaaf qopheesseetu. Waaqayyo mindaa kee dachaan siif haa dabalu. Taatiin naasiifis illee kanumaan hawwa. No, kanaafuu maal rakkamee maal taate handaari? Kanaafii barrakkamuu hundi wanni sirraa eegamu wanni maal fakkaate dura asirraa wayyootee fayyaa guutuudhaan asirraa ba'u qofaa? Maal jila kana nama qabachiisa? Hedduu nama qabachiifta garuu. Akkas hin jenneeti haasawaa keenya irratti akkamii handaaran jajjabatte? Walii bilbilaan jirtan immoo na dhoofsu barbaaddeeti. Akkas jechuun hiyyaa miti. Qaamaniin siin jee malee bilbilaan yeroo baay'ee wal agarraa jira. Kanumaanuu qaamana wal agarree waa'ee keessa keenya bal'inaan haasa'uudhaaf arraba roosoo jennuuti as keenya malee bilbilaan wal agarraa jira. Inumaatu qaamaanis wal harkuudhaaf beellama qabannee jira. Barnoonni yuunivarsiitii hedduu hangeef biizii nama godha. Isis biizii isii godheeti malee guyyaa guyyaan illee otoo sigartiin qoftu bara. Ati silaa dubbiin dhabdu. Seenaa?
Ani ada ke salaman be khu badus ani handari sifin hawi. Kana fi sabab ni samali yo kana njatute. Wanni te undinu sabab mata sa qabami. Sanifi. Akkam seete taatina. Halli kun hedduun marakkaas hedduun nama dhibaase. Maalli shu barbaadeeti? Gargaarsi koo kan waan kaayyeeffatee fakkaataa yoo kanaan jechu taate dogongorte. Maaliif handaarii yeroo sanatti namni harki lubbuudhaan ni haftii namni jedhu hin jiru. Atis kana yaaduun qabdu ture. Jaalalti waan biraa, gargaarsi waan biraa. Maaltu wali fide? Akkam seete haala kana osoo hin taane dantaa ofii abbaatu jala qofee farra qaba jedhanii beektaa sila. Garuu haala uumamee kan hundaa'u yeroon if booda deebi'ee ilaalu handaariin amba yookaan Oromoo osoo hin taane foon kun fakkaatti. Ajaa'iba qabdaa. Kanaa miti wanti barbaachisu. Isinis yeroo keetaattu atis yeroo kan isii taate rabbi biraallee yoo taate foon san lubbuu horeechuudha. Ati silaa'uu waan dubbattu hin dhabdu maal goota harmee beelee daabboo kasii ijoon qabduuti. Garuu handaarii kan si yaadni maali? Handaarii yeroo yuunivarsiitii Haroomayaa turte mucaa baay'ee jaalatu tokko ture. Yaada isaatu yaada isii mooraal daa'ilemaa duraa taasise malee waan biraati miti. Jaalallee qabdi. Maalnis daatte? Haa lakki jechuun. Tanaafillee daatiin. Naa torka sahaya maal rakkatin. Hariiroo nama lamaa jidduu wanti barbaachisu takka wal qunnamtii dhabeeta. Kanaafuu walitti dhufeenyi barbaachisummaa isaa irraa kan ka'e yaadaa fi murtiidhaaf nu dhibe gamaa laagoon. Yaada isii approach ta'ee murtiidhaaf si rakka kana. Xiyya ka isiitti dabaleeti approach conflict godhee wal isin taasisare. Bilbila diramaan isaa. Oh! Handaarii bilbilaa jira. Asii bilbile? Nu eegu jirti barra. Akkam? Hande. Naaf hin galle. Handaariin laaqana nu affeertee nu eegaa jirti barra. Sitti himne moo maali? Waan akkanaa yeroo namatti himani? Laaqanni sin ga'e moo adabalamu? Hayi nu ga'ee jira. Hedduu galataan. Akkam ture? Gahee. Erga akkas ta'e bunaa danfuga. Inni taa'ama harkoon qabu. Tole. Kana kaasnee bunaa danfisu. Akkasuma. Meeshaa bunaa dhiyeessina.
waan gaafa sana uumamanii altaami. Gochi gurbaa kanaa ati waan akkas hasalumne. Anmoo gochi isaatis hojiin isaatis walummaan isaa hundi waan keessa uumee jira. Kanaafuu itti dhiyaattee yaada isaa baruu qabda. Anis garuu maaliif barbaachise? Deemi itti dhiyaadhuutti haasa'e wajjin. Waggaa dheeraa tura. Waggaa dheeraa tura abbaan koo shiftaan ajjeesee turte. Eeganni du'e waggaa tokko booda harmeen tootis du'aadhatu garaa gaddeetti. Gara shawaa deebi'ee. Firri abbaa keetii achi jira. Obboleettiin kee qabdaa barbaadinaa jettee turte. Yeroo sanitti garuu warri asii ijoollummaa kootitti abbaan keeniitii biraan qabu jaaniiti asii na dhorka. Rabbiin garuu akka namaatii miti gaafadhu. Har'aan tana darbee si yaafi. Waan abbaa kooti. Dapat juga? Bawa tadi? Lagi. Yang kayak sematin? Hello. Apa? Asin nama jirta? Apa kasihnya tinggi surat biji? Akkam wajjin galanni rabbi faa garu ammoo dhugaa rabbi achuman eegama dhufee si fuudha achuman eegin jamma dhufee si fuudha tole mee furtu konkolaataa Eessa Hiriyaa kootu dhufee gara olii kanarraa dhufee isaan fidee dhufa buufata konkolaataa dhaqee. Dubba hoolaa fidee dhufee keessummaa sissiidhistee handaari suuraa siidhistee hin ta'u. Lakki umaara koon qabu. Anaan rakkatinii anaatu fidaa furtuuna kan. Anumaa dhaqee yaa wayii dhufa umaara koon qabu. Rakkinaan qabu handaari taphachiisan gasuu. Akkas taatu gaariidha haa deemu. Oo kan bilbiliif. Bilbiltee bisanii harkataa. Dafaa futta.
biqiltuu xabadhu. Akkam? Hin keessumatti naaga. Jireenyi ni keeti kun immoo mana bunaatti Kiristinnaa ka'ee. Hai, qaama kee gawwaa kanaan narraafa. Ta'ullee ol jiraachuun boonaa bareedaa kana. Akkam? Ol jira? Sirriitti jette malee. Simbaa suree? Sirriitti. Arraan tana hiriyaa koo naa dhufa beektaa? Eenyudha nama nani beekudha. Likki namatti beektu miti. Inni hojjetaa dhaabbata keenyaati. Waggaa sadan irraati kan dhaabbata keenyatti qacarame. Ani wajjin kan wal barre garuu waggaa lamaan irraa yeroo nefiin fiiliidhaaf gara shawaadhaa deemaa ture sana mana isaatti boqochaadhaa ture. Achitti akka gaarii wal barre nama akkam seete. Taatinaa eessatti ergitee nama. Bakka isaanii beekti moo inni duraan biyya beeka ture? Lakki inni as walga'iitu jira kan waajjirri keenya kan hin siime sana. Kanumaan eega dhuftee narra ba'ee jeenitiin inni akkana amma akka irraa haa dhufu jiru. Arraan tana iddoo moo kana safirraa baasu? Arraan tana beektaa gammachuu koo dachaa naatee jira. Tokko eebba kooti. Kan biroo immoo kan inni hin beekne maalidha? Inni lammaffaan akkuma reefu isin jetti hiriyaa koo kaniin if caalaa jaaladhu. Saniitu rabbiin darbee naa fida kan yeroo dheeraa gargar baale. Ajaa'iba! Hagana baay'ee wal jaallattu jechuudha? Ati mee obsi mee ni dhufa? Sagalee konkolaataa dhagaamansa. Mee laariitiin dhufu? Alabee. Tole. Duruu seentanii? Baga nagaan dhuftee kan? Baga nagaan nuti. Akkam seen? Nagaa. Nagaa. Jirtaa? Akkam. Seen? Awwa? Akkam. Akkam? Nagaa. Jiramtee akka gaariitti. Akkasumas taa'e taa'e. Andooni. Naade. Naade. Andooni. Andooni. Naade. Eessaa dhufte? Taa'e. Jirta moo? Taa'e. Jirta moo Andooni? Eessaa dhufte? Ajaa'iba! Maali isa ol beektan? Gurbaan yeroo darbe siin jedhee isaadha. Aboo? Hello. Dangote malif dalante wali beki nati mufate riba rafu wano chikame alkame guyani bokonan abe ainsi ega nabdi kutu si malem fedo amado matu koto koto
kootu 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 anaaf jedhi kootu simalee jireenyaa dachee naami jooytu kootu maaloo kootu as kootu 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 anaaf jedhi kootu simalee jireenyaa dachee naami jooytu. Dubbanee nama beekuutti nati sin beekta otoo naan galiin otoo ani beeki maaliif dallantaa ammas sin eegaa ennufta jedhee nala ilaala otoo hin deebi'iin achumaa naftee bitaa nagalee amalan mala hamaan dubbanee nama beekuutti nati sin beekta otoo naan galiin otoo ani beeki maaliif dallantaa ammas sin eegaa ennufta jedhee nala ilaala otoo hin deebi'iin achumaa naftee bitaa nagalee amalan mala nagatteen deemiin narraa fagaatte otoo ani hin beekiin natti mufattee anfiran qabuun ni beekta ture eenyutan obsa anoo si malee kootu maaloo kootu maaloo kootu 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 anaaf jedhi kootu si malee jireenyaa dachee naami jooytu.